Shalom, nagaan siniif haa baay'atu. Baga nagaan dhuftan gara dammeetii. Sagalee Waaqayyoon dubbisa. Gooftaan immoo Museen kana ilaaluudhaaf itti gore argee icha qoraattii keessa Musee immoo kunoo gara kadhannaatti naqine iddoo kana. Gooftaan immoo kana ilaaluuf itti gore argee icha qoraattii keessa immoo kunoo eenyu Museen iddoo jiru lafa jiru qixa jiru Waaqayyotti argisiisa. Isicha Waaqayyo isa waame isa Gooftaa Yesuus Kiristoos Museedhaan waame Museen immoo iddoonni jiru lafa jiru qixa jiru itti argisiifate har'a ganama kana obboleessa koo qixa jirtu lafa jirtu Waaqayyotti argisiisi Waaqayyo siif argamaan jedhe. Hallelujah. Rabashiato rahabadia eladan shatiabo namni kun ganama keetti obboleettii ko dhugaa ayya rabashiato rahabadia akka kaleessaa sittin ta'u akka kadheen gaddaa sittin ta'u akka bara darbee sittin ta'u akka jaarraa darbee sittin ta'u ganamni kun ganama kee ganama jijjiiramuu kee ganama hiikamuu kee ganamatti cabsattee baatu rabashiato rahabadia waaqeffanna Waaqayyoodhaan wal duukame fura qulqulluutti ta'a fura qulqulluutti qotta galata kee Waaqayyo jedhaani hin galateeffanna ganama kan utuutti galateeffanna wanti gurguddaan akkasiif ta'u galateeffa'ela hati kan namaa galateeffachaa jirta kan waldaa biraa galateeffachaa jirta utuuti kan isaanii galateeffachaa jirtu kan waldaa keenyaatuuti galateeffachaa jirtu Waaqayyo immoo galata dachaa mana kee akka gashuuf boor ganama moo iftaan immoo akka galateeffatamu akka Waaqayyo godhuuf garaa guutuudhaan Waaqayyoon galateeffadhuuf inni naafina Waaqayyo walii galateeffadha jaalalli obbolootaa akkam gaariidha tokkummaan obbolootaa akkam gaariidha tokkummaan qulqullootaa akkam gaariidha akkuma sagalee Waaqayyoo jedhu tokkummaa kanatti kan dhuftan jaalala Waaqayyootiin nu duuka Waaqayyoon nu galateeffatu rabashii atorra habadia affeeramtanii gara waldaa kanaa kan dhuftan jedhaani Waaqayyoodhaan carraa kana kan siniif laate Waaqayyo nama miti carraa kana argattanii wajjirraa Waaqayyoon galateeffachuun keenya kana kan godhe Waaqayyo kaleessa namni waliin beeku ture biyya waliin fagi waliin beeku ture godinaan haanoleetiin biyya keessa biyya ala namni wal beeke akkasitti wal wajjiraan hin waaqeffatu ture har'a garuu Waaqayyo seenaa jijjiire akka namni as taa'etti eessatti wal wajjirraa waaqeffatu kan godhe haala kana kan mijeesse Yesuus si hojjeta Yesuus kee rabashiato rahabadia naaf hojjeta ganama kana jedhaani siif hojjeta abbaan kee itti argisiisi qixa jirtu itti argisiisi lafa jirtu iddoo faana kee iddoo ejjennaa kee iddoo dhaabbannaa kee iddoo daandii keeti lafa tajaajila keeti lafa dubbii keeti itti argisiisi Waaqayyo yaa rabashiato rahabadia itti argisiisi dubbata ganama kana waaqeffannamee ganama kana daqiiqaa muraasa wal wajjiraan Waaqayyoodhaan utuu gara sagalee Waaqayyootti hin darbin. Hallelujah. Hallelujah. Ya rabashiato rahabadia waaqeffanne rabashiato rahabadia eladan shatiabo nadia. Hallelujah.
lafa kana waaqeffachuu kan dhuftanii jaalala Kiristoosiitiin jaalalli Waaqayyoo isin qabee galateeffachuu kan dhuftan Waaqayyo sicha isiniif godhe galateeffachuu kan dhuftan Waaqayyoodhaan wal duukaa irra hin galateeffanna waraabashii atoo rahabadiya jaalala Kiristoosii gochaa Waaqayyoo olmaa Waaqayyoo isiniif oole ofirratti beektanii mana keessan irratti beektanii gargaaraa dhugaa gaachana dhugaa da'oo dhugaa amanamaa dhugaa amanannaa dhugaa isiniif ta'e gama keessan dhaabbatee Waaqayyoo isin gargaare galateeffachuu kan dhuftan utuuti galateeffachaa jirtu balballi haaraan akkasitti banamu utuuti galateeffachaa jirtu wanti haaraan akkasiif ta'u utuuti galateeffachaa jirtu iyyi kee akka dhaga'amu utuuti galateeffachaa jirtu gaaffiin kee akka deebi'u utuuti galateeffachaa jirtu imimmaan kee akka sirraa qabuuf utuuti galateeffachaa jirtu dhukkubni kee akka sirraa baquuf utuuti galateeffachaa jirtu madaan kee akka fayyuuf utuuti galateeffachaa jirtu dhukkubni kee akka baqee baduuf utuuti galateeffachaa jirtu harki kee akka hojjetuuf utuuti galateeffachaa jirtu sammuun kee akka hojjetuuf utuuti galateeffachaa jirtu miilli kee akka deemuuf utuuti galateeffachaa jirtu sammuun kee akka banamuuf raabashii atorra habadiya gabaliitii galateeffadhu obboleessa obboleettii ko firoottan ko tajaajiltoota yaa raajota yaa paastoroota galateeffadha seenaa keenya kan jijjiire maqaa keenya kan gaddare Yesuusidha haleluuyaa kaleessa gadda dhaloonni hundumtuu waliin beeku ture maqaa isaanii waliin beekan ture seenaa isaanii waliin beeknu turre obboloottan ko yaa raabashii atorra habadiya haleluuyaa kana kan hojjete Yesuusidha hojjeteera biyya keenyaaf hojjeteera dhaloota keenyaaf hojjeteera waldaa kiristaanaatiif hojjeteera waldoota keenyaatiif kuno har'a kan waldaa humnaa amantii guutuu addunyaa galateeffannee boriiftaan immoo ammas kan waldoota kan biraa galateeffannaa iddoo tokko duwwaa iddoo lama duwwaatti miti Waaqayyo hamma handaara lafaatti adeemaa waldaa tokko waldaa lama jedhe miti hamma handaara lafaatti dhaloota biraan geessisuu qabna obboloottan ko gaarummaa Waaqayyo leellisuu qabna guddummaa Waaqayyo dubbachuu qabna tajaajiltoonni warka wal qabannee kaanee dubbachuu qabna Yesuus Waaqa dhugaa akka ta'e guddummaa isaa dubbachuu qabna waaqummaa isaa dubbachuu qabna dubbachuu duwwaa miti qabatamaa dhalootatti argisiisuu qabna dhaloonni kan inni amanuu danda'u yoo qabatamaatti isa Waaqayyo dubbate arge guyyaa kaleessaa keessatti Waaqayyo dubbatee namoota hedduudhaaf akka hojjete Waaqayyo gooftaan macaanatti dubbate keessaan immoo dhufanii Waaqayyo kana nuu godhe jedhanii kanatti dubbachaa turan danuu har'a immoo sakaleessaa irra kan caalu raabashii atorra habadiya sakaleessaa irra kan caalu dhaloota hedduudhaaf akka hojjetu nan amana siif hojjeta obboleessa siif hojjeta obboleettii dhukkubsataa mana keessa rakkachaa dhiphachaa kan jirtu hin fayyi mugolee namantii kee bu'eetu kanaan booddee sii ka'ee lallabuu hin danda'u faarfachuu hin danda'u raajuu hin danda'u kan jedhu abdii kee kutattee kan gad ofirra teessu Waaqayyo si waamaa jira ganama kan yaa raabashii atorra habadiya ay jira Yesuus kanaatiif galateeffachuu qabna galata keedhaan galanni guddaan siif haa ta'u ulfinni guddaan siif haa ta'u egaatu si galateeffadhu sin kadhadhani mucaan kee yaa Waaqayyo bulottan koo cubbuuf yakka baay'ee qabna irra daddarbaa baay'ee qabna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin araarri kennuuf haa ta'u sa xinnaaf sa guddaaf sa beek sa wallaalaatiif maqaa Yesuusiin araarri kennuuf haa ta'u harka keessan ol kaasa araara kadhanna hundinuu yakkaniiru ayyaanni Waaqayyoos isaanitti irrateera jedhamee caafamee jira waan ta'eef yaa jara keenya yaa bulottan ko firoottan ko harka keessan ol kaasa cubbuu koonaadhiis yakkaa koonaadhiis irra daddarbaa koonaadhiis jedhaani cubbuu keessan sana Waaqayyotti madhaa akka hin fayyine kan godhu akka hin fayyine kan godhu akka hin eebbifamne kan godhu hin fayyitu kan siin jedhu cubbuudha waan ta'eef isa keessaati ba'i araara Waaqayyoon gadadhe erga Waaqayyo sitti araarame wanti hundumtuu kan inni ta'uu danda'u araarri Waaqayyo siif haa ta'u obboleessa obboleettii ko araara kadhadhu Waaqayyoodhaan araara kadhanna daqiiqa tokko carraan isin ilaala dudubbadhaati natti araarami jedhaani yaa raabashii atorra habadiya heladan satyabo raatiya araara kee biyya keenyaaf dhaloota keenyaaf tajaajiltoota keenya paastoroota keenya luboota keenyaaf ergamoota keenyaaf maanguddoota keenyaaf koroota keenya araara jedhaani yoo Waaqayyo namatti araare malee jara keenya baay'een mana ba'ee manatti hin deebiin hafe obboloottan ko yaa raabashii atorra habadiya baay'een nan nyaadha jedhee nyaatame baay'een mana ba'eetu manatti hin galiin hafe inni kan irbaata bineensaa ta'e inni kan irbaata konkolaataa ta'e inni kan irbaata xiyyaaraa ta'e inni kan irbaata waangoo ta'e inni kan irbaata jawwee ta'e inni kan irbaata marrataa ta'e isa kan tolshatu nyaate isa kan budaatu nyaate karaatti nu jalaa dheedaniiru karaatti nu jalaa kutaniiru
jiru yoo waaqayyo namatti araarame malee immoo jara keenya baanii galuun ulfaateera. Araara jedhaani isaan kanatti akka waaqayyo dabarsee isin hin laanne namanan yaa rabashii atoorra habatiya haatiif dhallitu wal yaadanii gol oorabashii atoorra habatiya kadhan harka keessan bal'isa. Yaa gooftaa Yesuus Kiristoos yaa hundumaa dandeessus hin kadhadha. Haatiitu dhala hin argin bo'aa kan hafte danuudha. Haatiif dhallitu wal hin argin abbaaf dhallitu wal hin argin kan hafan danuudha. Baay'eedha gooftaa koo. Hamma guyyaan irraatti bo'aa kan jiran gaddaa kan jiran wawwaataa kan jiran baay'eedha yaa Waaqayyo. Biyya hambaa keessa dhaqanii yaa Waaqayyo manaa baanii kan manatti hin galin hafan danuudha. Sodaa kan oorabashii atoorra habatiyaa. Baanii ramma sobbolaan ko isaanitti galaman hin beeku harka keessan bal'ifadha isiniifan kadhadha obboloota. Yaa rabashii atoorra habatiyaa. Hojjetannee galla jettanii dafqinee fudhannee galla jettanii jijjiiramnee galla jettanii manaa baatanii amma danqamaa kan jirtan danuudha. Qabeenyi keessan saamamee bo'aa kan jirtan danuudha. Inni kaan sossobbii adda addaatiin karaa garaa garaatiin sin jalaa saamamee sin jaalladhadhee si harkaa saamee kan si boosisu danuudha. Mana dhaabamee gaa'elli ta'ee har'a iddoo sin achi geessanii qabeenya sin hirkaa fudhatee gaa'ela biraa uummatee kan sin boosisaa jiru danuun hafuurri qulqulluu akkasumaan jechaadha. Durboota ja'a gaa'ela godhattanii mana dhaabbattanii biyya hambaa kan deemtan yaa rabashii atoorra habatiyaa erga achi geessanii mana ijaarradha jettaniin mana nu ijaari jettanii bara gara isaatti qabeenya keessan kan isin ergitan inni gara ofiisaatti naannessee gaa'ela biraa kan uummatee silkii isin irratti cufateetu isin arrabsee kallattii hin taane isinitti gaddarate waan hin taane isin jedhe sammuu keessan kan godhe joonjaa kan jirtan sammuu keessan jaanjaa kan jiru jooraa kan jirtan of jibbaa kan jirtan amma akkasin as gidduu jirtan hafuurri qulqulluun atti yaasaa jiru. Yaa rabashii atoorra habatiyaa. Waaqayyoodhaan komachaa waaqayyoodhaan arrabsaa umurii keessanitti of ceephaaf komachaa as gidduu kan jirtan. Maaliif akkasina goote jechaa as gidduu kan jirtan jiru. Waaqayyo gooftaan macha akkasinan jedhe ijoollota koo harkan qaba. Nan isaan yaadadha. Imimmaan isaaniin irraa haqa. Gatii dadhabbii isaanii dafqa isaanii nan kaffalaafi ani waaqayyo gooftaan machaa. Yaa rabashii atoorra habatiyaa. Ijoollee koo bineensa nyaachisu. Ijoollee koo karaatti nambisu. Ani waaqayyo gooftaan machaa inni ofitti amanee isaan waame karaatti isaanii nambisu. Obbolaan koo warri sodaachaa dhiphachaa jirtan akkasitti manni koo diigameera bittinnaa'eera wayyoo jechaa kan jirtan waaqayyo waan inni of harkaa qabu beektaa waan waaqayyo sii godhu beektaa. Yaa rabashii atoorra habatiyaa. Waan hin jirre jiraachisuutti beeka gooftaan kee inni atitti amante kun mana kee hin diigu. Impalleessu gooftaan dafqa kee karaatti nambisu. Funyaan itti sii qaba gooftaan. Hokkeetti sii qaba gooftaan. Yaa rabashii atoorra habatiyaa. Kadhata kee nan dhagaadhe waaqayyo iyyata kee nan dhagaasin jechaa jira gooftaan. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Kadhannatti fufne galanni guddaa ulfinni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Waan hundumaa waan gooteef ulfaadhu. Isa kanaan kan mormu hinni hamaan qilleensa kanarra lafa kanarra galaa lafaa keessa deemee kan hojjetu garaa bishaanii keessa goree kan hojjetu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos kallattii beekamuuf kallattii hin beekamne inni hojjetu inni hamaan sun maqaa Yesuus Kiristoos hadiigamu. Obbolaan koo irratti hojjechuu hin danda'in lafa keenya irratti biyya keenya irratti hojjechuu hin danda'in dhaloota keenya irratti hojjechuu hin danda'in maqaa Yesuus hin bilisa haa ba'an Yesuus hin bilisa ba'a sammuun keessan bilisa haa ba'u jireenyi keessan bilisa haa ba'u dhukkubsachaas gidduu taa'aa kan jirtan dhukkubsachaa rakkachaa sireerra ciisaa kan jirtan sagantaa kana seera qabeessan akkasiin hin hordofne akkan gochuu barbaadu. Maqaa Yesuus Kiristoos neetworkii balleessee waan hin taane keessa dhukkuba adda addaa isinitti naqee akkasiin seeraa hin hordofne gochuu inni barbaadu. Maqaa Yesuus isinirraati haa qaba. Yesuus isinirraati haa qaba. Fayyinni keessan guutuu haa ta'u. Fayyinni keessan haa mirkanaa maqaa Yesuus Kiristoos. Ameen. Inni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Keessan ol kaasaa waaqayyo nu gidduu jira jedhaani. Dabalee obboleessa obboleettii koo waaqayyo nu gidduu jira jedhaani. Haleluuyaa. Dhugumaan waaqayyo nu gidduu jira. Sagalee waaqayyo jalqaba kanan dubbise. Seera uumamaa seera ba'uu boqonnaa sadii lakkoofsa afur waaqayyo gooftaan machaa waaqayyo gooftaan kunoo ba'uu boqonnaa sadii lakkoofsa afur waaqayyo gooftaan machaa waaqayyo gooftaan kunoo waaqayyo gooftaan immoo Musee kana ilaaluudhaaf akka itti gore argee qoraattii keessa Musee jedhee Museen immoo kunoo asan jira jedhee haleluuyaa. Eessan jira jedhee lafa dhaabatee jiru sana qixa jiru sana huuxicha qoraattii sana gaafanni ilaaluudhaaf gara isaatti gore Musee waame immoo Musee jedhee gaafanni waame Museen immoo
Oye, kuno asan jira, iddoo kanan jira, lafa kanan jira tinje. Hallelujah. Mata dureen ko akkas jedha. Waaqayyo si waama kan jedhu. Fudhadha iddoo kana keessatti. Iddoo kana keessatti Museedhaan waame Waaqayyo gooftaan machaan. Har'a ganama kana immoo maqaa Yesuus Kiristoosin si waama. Maaliif si waama? Akkamiif si waama? Eessatti si ergachuudhaafi? Akkamitti si ergachuudhaafi? Maaliif si waame kan jedhu ilaaluun dirqama ta'a. Haa ta'u garuu saatiin keenya yoo deemee fi gaggabaabseen dubbachuudhaan yaala. Saatii yoo deemee gaggabaabsee dubbachuudhaan yaala. Ergaa namootaa bira geessisuudhaa fi akkaataa furri qulqulluuna geggeessatti hin daddafee dubbata. Maaliif boor dhugabaatiidha waan ta'eef guyyaan boorii guyyaa dhugabaatiidha. Sababii kanatti guyyaa irraa kanatti fayyadame dhaloota kana akkaataa Waaqayyo gargaarutti gargaaruudhaa fi daddafee biraan ga'uutti yaala. Haalleluuyaa. Waaqayyo si waama. Maal keessa dukkana keessa rakkina keessa dhibee keessa yaaddoo keessa sodaa keessa dadhabbii keessaati gara ulfinaatti gara jijjiiramsaatti gara haarifamutti si waama. Mucaa koo siin jedha dhala koo siin jedha si ergachuudhaaf si waama. Afaan si godhachuudhaaf naa dubbadhu siin jechuudhaaf si waama. Haalleluuyaa. Har'a eenyuun ergachuu barbaade Waaqayyo ganama kan eenyuun waamaa jira? Maaliif waamaa jira? Iddoo kana keessatti Musee waame. Museedhaa akka dubbate ishee jijjiirannaa iddoo kanan jira jettiin jedhanimu. Har'aati Waaqayyo si waamaan jiraati iddoo jirtutti argisiisime. Qixa jirtutti argisiisime. Lafa jirtutti argisiisime. Maal hojjechaa jirta? Maal dubbachaa jirta? Yaa Rabashii atoorra haa badiyaa. Maal dubbachaa jirta obboleettii ko? Maal hojjechaa jirta? Hojii isa ulfina qabeessa gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa hojjechaa jirta moo? Hakaa jirta moo? Sobaa jirta moo? Nama ajjeesaa jirta moo? Nama darbachaa jirta moo? Iddoo aarsaatti gadi hariyaa jirta moo? Mana Waaqayyootti ol waamaa jirta moo? Mana Waaqayyootti sassaabaa jirta? Si ilaalee dhaloonni ol deebi'aa jira moo gadi ba'aa jira? Kottu harka kee ol kaasi. Karaa kee maqaa Yesuus Kiristoos namni mana Waaqayyootti ol haa deebi'u. Harka kee ol fuudh. Maqaa Yesuus Kiristoos dhaloonni si argatee karaa kee argee maqaa Yesuus mana Waaqayyootti ol haa deebi'u. Yeroo tokko namni jireenya namaa fi deemsa namaa fi yaada namaa ilaaleetu deddeebi'a. Deddeebiin namaa takki gatii qaba jechuudha. Halleluuyaa. Mata duree koo hin daganne asin deebi'a. Qabxii gurguddaa sadii irratti yoon dubbadhe arraam nagaa. Warri waldaa keenya asin itti fufna guyyaa biraa yoo Waaqayyo jedhe guyyaa dhugabaatii kana booddee itti fufna nuti wal wajjiraan jira. Garuu waldootii biraatiif konfiraansii kana kan dhufaniif daddafee dubbachuu yaada. Maaliif carraa kan argachuu isaanitti baay'een gammada. Dhugaadha carraa kan argachuu isaanitti baay'een gammada. Maaliif yoo jettani obbolootaan ko baay'een imimmaan isaanii cobsaa jiru. Gola ormaa keessa taa'anii wayyoo jechaa jiru. Maamna dhiista yabbaa ko maamna dhiista yabbaa ko jechaa kan jirantu jiru. Yaa Rabashii atoorra habadiyaa. Du'aaf jireenya gidduu kan jiran jiru. Dhukkubni gidirsee manni haadha ormaa gidirsee yaaddoon gidirsee abjuudhaan gidirfamanii yaaddaanii sodaatanii dhiphachaa kan jiran. Lafa kanatti maal ta'u Rabashii atoorra habadiyaa. Waaqayyo gooftaan machaa namoota 22 bilisan baasanaan jechaa jiru. Abjuudhaan rakkachaa kan jiran, abjuudhaan sodaachaa yaaddaa doorsifamaa kan jiran namoota 22 argamana kana Waaqayyo gooftaan machaa akkasnaan jechaa jiru. Abjuu isaanii nan geddaranaan jechaa jiru. Oo Rabashii atoorra habadiyaa. Ilaa kan sin garramee sin hin dhiisne heda isa edaa kana namoonni abjuudhaan dhiphachaa yaaddaa kan kookun maal jechaa sodaachaa bultanii dhuftan jirtan dubbadhe ilaa ganama kan Waaqayyo si waamaa jira. Maaliif si waama? Siin jijjiira siin jedhe siin geddara jedhe. Haleluuyaa. Mata dureen koos Waaqayyo si waama. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa. Yeroo sanatti Saamu'eel mucichi geggeessaa Eelii jalatti Waaqayyoodhaaf hojjechaa ture. Barasi Waaqayyo malee namatti hin mul'atus deddeebi'ee hin argamu ture. Iladdoo kana dubbiin ijoo kooti. Yeroo sanatti Saamu'eel mucaan kun dargaggeessi kun geggeessaa Eelii jalatti Waaqayyoodhaaf hojjeta ture. Bara kan bara sanatti bara eenyu geggeessaa ture? Bara Eeliin geggeessaa ture. Bara sana keessatti Eeliin mana Waaqayyoo keessa kan inni hojjechaa ture. Geggeessaa Eelii jalatti immoo kan hojjetaa ture Saamu'eelidha. Saamu'eel kun yeroo dargaggummaa isaa keessa jira. Yeroo sana keessatti Waaqayyo ittiin hojjechuu barbaade. Waaqayyo eenyu waamare? Geggeessaadha malee Saamu'eel kun Eelii jalatti hojjechaa jira malee kan geggeessu
Eli lakkoofsa سلام الرت يكزر إلين دلومي إجسا ببرسه أرجو دبه أرجو أبي أديما أرجع إنسا ببرسه روانته في أرجع إنسا يوكيس أكرتون إنسا دلومي روانته دبا أكرتون سا كارون سا إجون سا فقوت أرجو دبا وانا دمه في غافتوكو هلكني إدويني هلكن إن إدويسا إن چيسا توري سامويل إمو يكون إلين إدويسا إدو مكسا كاليسا إدو مسا دنگدا چيسا توري سامويل إمو غدو ساندوكني كاكو واقعيو jiru keessa hin ciisa ture ibsaan waaqayyoo amma illee hin dhaamne halleluuyaa lakkoofsa 3 kana dhaqaatti dubbifadhaa saamu'eel immoo godoo qulqullaa iddoo saanduqni kakuu waaqayyoo jiru keessa hin ciisa ture ibsaan waaqayyoo amma illee hin dhaamne narraati ibsaan waaqayyoo na dhaggeeffadhaa galaan ibsaan waaqayyoo narraa hin dhaamne jedheetu dubbata ture eenyu saamu'eel waaqayyo yommuu saamu'eeliin inni waame saamu'eel eenyu waama ture saamu'eeli waama ture waaqayyo yommuu saamu'eeliin inni waame saamu'eel kunoo asan jira jedhee gara eelitti fiige kunoo asan jira maal jettee jedhee eeliin garuu ani si hin waamne deebii ciisi jedhee innis deebi'ee hin ciise eenyu saamu'eel kuni iddoo kana keessatti kan nuti ilaaluu dandeenyu kan nuti ilaaluu qabnu ifa waaqarraatu arge yeroo waaqayyo isa waamu keessatti akka waan eeliin isa waamu fakkaannaani gara eelitti fiigeetu maal jette abbiyyee koo jedheetu utunni gara eelitti fiigee eeliidhaan maal jette jedhee eelii gaafatu argina iddoo kana keessatti garuu kan waamaa jiru waaqayyo akka waaqayyo isa waamaa jiru hin beeku garuu bara sana keessatti yeroo tokko malee hin mul'atu ture yeroo tokko malee waaqayyo ittiin dubbatu ture bara eelii keessatti yeroo tokko ji'a keessa waggaa keessaati malee yerootti itti deebi'eetti ittiin dubbatu ture yaa rabashii atorra habatiya har'a ganama kan harka keessan ol kaafadha waan isinitti dubbadha amane rabashii atorra habatiya har'a ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosiin obboleessa koo obboleettii koo waaqayyo waaqni jiraata sitti haa dubbatu maqaa kee waamee eenyummaa kee waamee sagalee sawaatiin waaqayyo gooftaan macaa sitti haa dubbatu iddoo kana keessatti bara eeliin geggeessaa ture keessatti yeroo tokko darbee ture malee ittiin dubbatu ture mul'atas yeroo tokko ture malee hin argu ture har'a jara keenya iddoo kanatti saamu'eel irratti ibsaan waaqayyoo narra jira ibsaan waaqayyotti mul'ata ara maqaa Yesuusiin ibsaan waaqayyoo sirraatti hin dhaami maqaa Yesuus Kiristoosiin sirraatti hin dhaami ifti waaqayyoo sirra jiraatennaan dibanni waaqayyoo kennaa waaqayyoo sirra jiraatennaan dhaloota keessatti barbaadamaa ta'a. Abeet yaa fuura qulqullu ani barbaadamaan ta'a jedhaani nama akkamiitu barbaadama nama ibsaan waaqayyoo irra jiru nama dibanni waaqayyoo irra jiru nama kennaan waaqayyoo irra jiru nama ayyaanni waaqayyoo irra jirutu barbaadama baroota keessatti barbaadamaa ta'uun barbaadda obboleessa ko obboleettii ko barbaadamtuu ta'uun barbaadda dhalootatti akka mul'attu hin barbaadamta dibata waaqayyoo ofirratti eeggadhu kennaa waaqayyoo ofirratti eeggadhu sagalee waaqayyoo ofirratti eeggadhu sa waaqayyo si waame godhu ergama kee raawwadhu waaqayyo gooftaan macha jaallatamoo addaasiif kenna barri kun yeroo namni hundumtuu boo'e yeroo namni hundumtuu gaddara yoo ta'e siif garuu yeroo gammachuuti yerootitti haara galfattudha barri fuula kee dura jiru kun yerootitti kabajamtu yerootitti barbaadamtu yerootitti ulfina waaqayyo argatu yerootitti dibata addaa fudhattee baatu yerootitti raajummaa addaa fudhattee baatu yerootitti lisaanii adda fudhattee baatu akkasiif ta'uudhaaf ibsaa waaqayyo ofirratti eeggadhu dubbii waaqayyo ofirratti eeggadhu sagalee waaqayyo ofirratti eeggadhu si waamaa jira eessa jirta siin jechaa jirta howwaan lukaa lafa jirtu rabashii atorra habatiya eessa jirta asan jira jedhi qixa jirtutti argisiisi lafa jirtutti argisiisi waaqayyo si waamaa jiraati si fuudhee deemuudhaaf karaa isaarraa akkatti deemtu si waamaa jira dhaloota karaatti akkatti deemtuuf
jirtu si waamaa jira. Waamicha si waamaa jira har'a ganama kana gooftaa Yesuus Kiristoos. Gara ulfina isaatti, gara maaddii isaatti, gara sagalee isaatti. Haleluuyaa. Lakkoofsa 6 irratti akkas jedha ammas dhaqeen dubbisa. Ammas Waaqayyoo Saamu'eeliin in waame. Innis ka'ee gara Eelii dhaqee kunoo asin jira maal jette jedhee Eeliin garuu yaa ilma ko ani si hin waamne deebii ciisi jedheen. Ammas Waaqayyo gooftaan maccaa deebisee sagalee isa lammaffaatiin gara Saamu'eel dhaqe. Har'a ganama kana sagalee Waaqayyo, dubbii Waaqayyo, ergaa Waaqayyo gara kee haa dhufu. Ameen jettaa barka kol kaasi ameen jedhe. Maqaa Yesuus Kiristoosin gara kee haa dhufu. Ergaan walirraa hin cinne gara kee haa dhufu. Sagalee walirraa hin cinne gara kee haa dhufu. Haleluuyaa. Rabashiyaatoo rahabadiyaa. Ammas si'a lammaffaa Saamu'eeliin waame guyyaa tokkotti dhaame ilaala jara keenya. Halkan tokko keessatti yeroo sana bara sana keessatti garuu ji'a keessa waggaa keessa mul'ata. Har'a garuu seerri jijjiirameera, dambiin jijjiirameera. Waaqayyo ibsaasaa ergee itti dubbachaa jira. Har'a ganama kana sitti haa dubbatu malee. Yeroo lammaffaa Saamu'eel jedhetu waame Waaqayyo gooftaan maccaa. Innis akkas jedhe maal jette abbaayyee jedhetu gara Eelii dhaqe. Ammas gara Eelii dhannaan ani si waamne deebii dhaqeetii ciise. Ilaala obboloottan ko waamicha Waaqayyo kan namarratti cufan danuun. Waaqayyo si waameera gara maaddii kanaatti. Waaqayyo si waameera gara rafa kanaatti. Waaqayyo si waameera gara waltajjii kanaatti. Akkatti achirra hin jiraanne kan godhu garuu danuun. Irticharraa si darbateetti darbu kan barbaadu danuun. Akkatti hin guddanne kan barbaadu danuun. Akkatti dubbii sagalee Waaqayyo fuutee hin deemne kan godhu danuun. Waaqayyo garuu si waamaa jira ganama kana una waaqa. Itti dubbate ammas akkasittiin jedhe Saamu'eel. Haleluuyaa. Har'a ganama immoo maqaa kee waamiitii ofitti dubbatu. Saamu'eel gaafatni ittiin jedhe. Inni immoo Eeliitiin waami jedhee akkuma silaasatti deebi'eetu dhaqe maal jette abbaayyee yaa rabashiyatoo rahabatiya. Sagalee isaatiin maal jette abbaayyee kunoo asan jira. Ammas abbaan isaa deebii dhaqiitii ciisittiin yookiis geggeessaan Saamu'eel dhaqiitii ciisi ani si waamne ittiin jedhe. Maaliif akkasittiin jedhe? Bara sana keessatti yeroo darbee waan ta'eef ani hin dhugumayyuu hin waamne. Kan waame garuu Waaqayyoodha. Sababii kanaatiif deebii dhaqii ciisi. Abjuutti fakkaate. Waan inni abjootaa jiru itti fakkaate. Waan Waaqayyo isa waame itti hin fakkaate. Lakkoofsa 7 irratti kanaan dura Waaqayyo dubbii isaa isatti mul'isee waan hin beekneef Saamu'eel akka Waaqayyo isaa waame hin barre. Waaqayyo ammas si'a sadaffaa Saamu'eel inni waame. Innis ka'ee gara Eelii dhaqee kunoo asan jira maal jette jedheen. Waaqayyo mucichaan akka waame Eeliin kana irratti hubatee Saamu'eeliin dhaqii ciisi. Yoo inni ammas si waame yaa gooftaa garbichi kee hin dhaggeeffataatii dubbadhu jedheen. Saamu'eelis deebi'ee dhaqee iddoodhuma isaa ciise. Haleluuyaa. Ameen. Na dhaggeeffadha. Har'a galgala seerri uumamaa jijjiirameetu akkaataan jijjiiramee si'a sadaffaa gara Saamu'eeliin dhaqe Waaqayyo gooftaan maccaa. Gara Saamu'eeliin dhaqeetu Saamu'eel. Mucaan abbaa koo Eeliitti na waama jedhe ammas gara Eeliitti qajeele. Eeliin kana irratti akka Waaqayyo isa waamu bareetu akkasittiin jedhe. Yaa ilma ko deebii dhaqii ciisi. Yoo inni ammas si waame garbichi kee nagaatii dubbadhu jedhe. Haleluuyaa. Waaqayyo sii dubbata obboleettii ko. Waaqayyo sii dubbata obboleessa ko. Jireenya kee jijjiiramuu dide, bultoo kee jijjiiramuu dide irratti dubbatee sii jijjiira. Si waamaa jira kaa kottu siin jedhe. Kanaan booddee Waaqayyo dhufee achitti dhaabbatee akkuma isa duraa Saamu'eel jedhee hin waame. Saamu'eel immoo yaa gooftaa ko garbichi kee hin dhaggeeffataatii dubbadhu jedheen. Haleluuyaa. Yaa dhaloota Waaqayyo naa dhufaa dubbatu jettanii dhiistanii harka keessaa fudhattanii dhiistanii keessaa galtanii
yaa rabashii atoo rahabadiya elaa keessumatti ammas yaa rabashii atoo rahabadiya namoonni afur ani kana dubbatachuu hin danda'u waaqayyo naaf haa dubbatu malee waaqayyo naaf haa hojjetu malee hin danda'u humna isaa hin qabu dandeettii isaa hin qabu jettee keessa harka kan gal yoon dubbadhe morma kolchita yoon dubbadhe na ajjeesu yoon dubbadhe akkas ta'e waan godhu waan ta'eef jettee waan ulfaata sitti ta'e dubbatachuu kan dadhabde gocha sookkanneessa sirratti hojjetamaa kan jiru yaa rabashii atoo rahabadiya. Barnoota keenya kutaatan nama walitti arginutti nagaan naa turaa. Shaaloom shaaloom.